Aye kabajamtoota fi jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan martu keessan Finfinnee fi Finfinneen alas kan jirtan waldaan keessan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bifa kanaatiin eebba hoteelaa isin jechaa baanisan waan hundaa guuttannee haala duree qophii waan hundaatu guuttannee isiniin eegaa jira. Bifa kanaatiin wanni hunduu qophaa'ee jira. Qaamni milaallatu hundi isaatiyyuu dhufee akka eebbisuuf dhuftanii akka eebbistaniif hundi keessaniyyuu waamamtanii jirtu, affeeramtanii jirtu. Guyyaa gaafa 30 irraa amma gaafa bulii 3 ji'a 3 irratti bifa kanaatiin haala walirraa hin cinneetiin isin gammachiisaa jiraata. Kanaatifiyyuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waamicha isaa natti mirmadhaa koottaa sangoolee bifa kanaatiin isiniif qopheessinee jira. Dunkaanii qofa duntaan sangooleen kun martuu isaatiyyuu kan isiniif qophaa'edha. Guyyaa boruutitti bifa addaa ta'eetiin haala gaariidhaan isiniif qophaa'ee jira. Bifa kanaatiin qophaa'inni qulqullina isaa eeggatee isin eegaa jira jechaadha. Adaraashni lakkoofsa tokkoo kun miseensa 366 miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan qabatudha. Ji'a 3-3nis ji'a 6-6nis akkasumas immoo hoggaadhaan ooditii isaa hoggaa geggeessee beeksisatu haala kanaan wal ga'a jechaadha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa eebba hoteelaa guyyaa boruutiif qopheeffatee argamu yookaan qopheeffatee jiru gamoo sadaffaa irrattis bifa kanaan dunkaana adda addaa qopheeffatee jira jechaadha. Haala bareedaa ta'eetiin itti qophoofnee jirra. Haala kanaan bareechinee bareennee isin eegganna. Akka nurraa nafne sanbata xiqqaadhaan sanbata guddaa wixata qibxata dhuftanii akka nu wajjiniin hirmaattan warreen yaadan nu gargaartan warreen maallaqaan nu gargaartanis akka dhuftanii nu faana dhaabbattan kabajaaf galataan isin yaamna. Kan qabnus isinuma kan waliin hojjennuus isinuma wajjiniin isinis nu faana taatanii waliin akka hojjennuuf kabajaan isin yaama. Waamichi koo waamicha pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ta'uu kiyya qofaati fudhateen waamicha obboleessa keessan ifaajjii waldaa kanaa dhuftanii akka nuuf bartanii akka nuuf eebbistaniif nu wajjin akka taataniif kabajaan fi jaalanan isin yaama. Galatoomaa horaa bulaa liibanaa kana fakkaanna.